أستاذ عبد الرحمن isin enggak share bada me ustaz takabare se wajrat me share كنت تنجرو ustaz de chi sere so be jira du fujra ye okay amma sen jira live da achi live sene kawali ter katan sanitti ustaz ni tiktok le waka fite jira wata kanama chi fi chin sene ni oli ter kanisa nimbe ega ko enor fe jira السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ تيك توك انا في تيجور ايه ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نجا خيرا بقى نجا نفطر بقى نجا نيدا تله داود توتا فينا هندي خيسانو دل قبرت. السلام عليكم ورحمة الله. ورين بكاد دادا تيسانين داود تاجرتن بكاد دادا منا دادا على دادا انقلا تافا وشينا غيسة تيساني سالونا تيساني ورين داود تاجرتن هندي خيسانو وري تاب تاب قولي جرتن شير قولي جرتن غلطوما انا روحو بقى نجا نفتني egaa arra sagantaan teenya akkumaan isin jee akkuma asirrattis agartan achinattillee argamu obboleessa kiyya ustaaz Mumshid ammoo injiinar ta'ee kan dhufe Abdurrahman Hussein waliin sagantaa gaafii fi deebii bal'aa waan goonuuf hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya ustaaz osoo jalqabin dura salaamtaa hawaasaan nu jedhi arra sagantaa gaafii fi deebiitti achi deemna inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبليين كي يقاري ورا فردفتوتا عبد الشويس تهي فردفتوني قاري أدادا خاران تانا ساقن تاخنا بريد شو لغا ستير كم تنون دي خيسانو خاران تانا عبد شو نقروف دي مرسا يا ربي جي وان شو قونو هو شو قونا ران تانا مال شو قونا نافي جتاني ولين الشو هاقولوا سنين جنة ويا رانتنا خيستي مي وان تكون سيغافة دا وان سيغافة دو فناف دي بستان انجاني فرون أبدين وان سام نغافة تاني سنبيني مي إن شاء الله يا ربي جيغا ولين ترى maybe سكنتا وولين رابرتشون انغان اندوتي دالوني تكو بوابهي هدو خيسا دورا نمو سينا متا في كما أكا بيوتا قدتاني غلطي namni guyyaa dhalaterraa eegalee waggaa sadarkaa waa barreessuu irra ga'e seenaa fi ni barreessa. Biyya teenya keessatti hin baratamne immoo akka amma abdiin godhe kanatti waan tokko tokko namni walirraa barachuun hanga danda'amu takkatti waa walii qooduun barbaachisaadha. Haadhanii namni waa hedduu keessa dabra haadhanii waa wal keessaa baasuun hedduu barbaachisaadha jechuudhaan barbaada. Maybe anis bu'aa bahii adda addaa خيسان دبرتها وان رانا قافة سان خيس واحد ورقتنتا ولا فيرا كمان دي هذا سنين جتشم بربادا فدا تولي galatoomii ustaaz egaa daawwattoota keenya sagantaan jalqabuuf deema sagantaan interview gaafii fi deebii waan ta'eef waan YouTube irratti gadhiisnu waan ta'iniif live waan deenu so namoonni jidduun baatan almost sa'a takka yoo guddate sa'a takka fi deeqa muraasa waan turruuf hanga sitti babaatanii kan deebine taa'atii nu daawwadha obboleeyyan keessaniifis share godhaatii nu kafeera sagantaa bareedduu waa hedduu irraa baratanii tole daayirektii karaa gaafii fi deebitti seennaa mee jalqaba irratti ustaaza maqaa keessanii fi iddoo dhaloota keessanii amma immoo eessa akka jiraattan gabaabinaan nuuf himaa. أنا
مكانك يا عبد الرحمن حسين عبد الله حسن علي شاروك الرس واري لكو إلو أبو نولي دقا قالو برينتو أرموتي ما شاء الله. بكين ترى لدي كدنا رجلتا أنا دارو لبوتين لدي أقالات كشو برأس جالو تك بيارا تنتا كم بديات ري كمان تنا تكشو بيتو ويويته أجن نواره بديا خيستين لدي أكاسيكا دايم مادان barnootaaf jecha bu'aa bahii adda addaa keessaan ture kana ni jiru. Galatoom Ustaaz. Gaafii tanatti osoon seenne silaa nashiidaa takkaan baniinsa goonee nashiidaa sitti toluun hawaasni fadhu takkaan gabaabsiteetuma nu jettee daarettii seenne hawaasuma nu yaadachiisuuf. Inta inshallah rakkina hin qabu. Ani gaadhu gaadha hedduun keessan alama nashiidaatiin na beekanii. Duri irraa kaasee dandeettii xiyyaatti nashiidaalee garaagaraa hawaasa kiyyaaf dhiyeessaatiin guddadhee hedduu keessaan turellee jechuun hin danda'amu. Saniif inshallah mee irraa nashiidaalee biyya keessaa hanga ta'e foo'is nashiidaa haariyaan dhiyeenya baroota lamaan dabre kana keessaa dalagi keessaa hin filadha jeetii yaada. Himboonin hin tuffatin dheerattee samiin tuytuu ajjattee dachiin urtuun tahiboo tahii likkii dhiisiboo dhiisi lakkii. Himboonin hin tuffatin dheerattee samiin tuytuu ajjattee dachiin urtuun tahiboo tahii likkii dhiisiboo dhiisi lakkii. Qabataa yoo si godhees qabeenyi hunni kutam bareedaa yoo si godhees bareedinni ni kutam yoo humnaan jabaataa ta'es jabeenyi hunni kutam. Kotuboo sadaqadhu waan gaarii ittiin hojjedhu rakkataa gammachiisi seenaatee bareeffadhu. Kanarraa tuffattu kun borummoo si tuffata arraa yoo waa dhabellee borummoo ni harkata arraa yoo dalachaa'es borummoo ni dibata. Rabbiin dandeettiin isaa kan inni dukkaneessaa kan ammoo irraa ibsaa kan ammaa dukkaneessee borummoo irraa ibsaa kan ammaa dukkaneessee borummoo irraa ibsaa. Himboonin hin tuffatin dheerattee samiin tuytuu dheerattee samiin tuytuu. Guddattee dachiin urtuun dhiisiboo dhiisi lakkii. Himboonin hin tuffatin dheerattee samiin tuytuu ajjattee dachiin urtuun tahiboo tahii likkii dhiisiboo dhiisi lakkii. Jiruun tun duniyaadhaaf feesiisaa jijjiirratam arraayooniif dubbattee borummoo ni calliftam arraayooniif fuddattee borummoo ni qallatam arraayooniif bareeddees borummoo ni fokkottam dulloomtee qoshorrooytee akkan taane fakkaata dulloomtee qoshorrooytee akkan taane fakkaata. Deeggardaa lafa bultaa arraammoo fooqii ijaartaa miila kee qullaa kaattaa arraammoo konkolaataa meeshaalee kee adaduu takkitti dhawfataa miicee jijjiirratuufuu akkan taane mudataa arraammoo durjii guutee akka gootu wallaaltaa arraammoo durjii guutee. Akka gootu wallaaltaa. Himboonin hin tuffatin dheerattee samiin tuytuu ajjattee dachiin urtuun tahiboo tahii likkii
dhiisi lakkii hin boonin hin tuffatin dheerattee samiin tuytuu ajjettee dachiin urtu tahiboo tahii likkii dhiisi lakkii. ما شاء الله ما شاء الله والله نشيدان تون أكا بريدونو أرنا لان إجي فده هدو وريدي يدولو في ولا لون ساجة تونسا ما شاء الله يوتيوب الرجل تيمي نشيدان تون إمبوين تيتو يا خسافو ممران أزقبا تيك توك قبا هدو جرا غلطومي والفاردو أوكي غمانومان خارجا في اتيانتو سينا مي waa'ee Abdurrahmaan irraa jalqaba dubbannaa osoo ustaazan tahiin osoo munshidan tahiin osoo injiinaran tahiin duratti Abdurrahmaan gaa ijoollummaan akka manaa bahe intarvii garaagaraatii fi namoota adda addaa yeroo gaafannu dhageenye turre almost umrii 19 jidduutti manaa bahe mee Abdurrahmaan ijoollummaa isaatti akkamirra ture haala akkamiin dabarsuu ture eessa ture jalqaba gaafa manaa baatu biyya tam deeytee eessa deeytee may haala ijoollummaa isaatiirraa bal'inaan akkuma ati quraana gaafaan fixee hin beeku ijoollummaatti hin fixee jechuu dandeessa. Gaafa quraana fixee yaada dhummaan gaafa kanaati jee quraana ijoollummaan hin fixee akkaan quraana fixee ammoo deemuun qaba jeetiin murteesse reedduu darasootatu ganda keenya jiraata darasoonni kun akka qaraatii dhufan waa barachuudhaaf akka dhufan kanaatu naaf gala jechuun danda'a. Anis yoon deeme akkuma darasaa kana deemee darasummaa deemee ilmii tana baasuun qaba waan jedhu na dhaga'ama. Dura waan bira kutuu hin qabne abbaan kiyya hedduu ijoolleen na duraa hunda akka isaan barataniif isaan kakaasa. Ijoolleen inni barsiisuuf yaadaa ture tun hundi barachuu hin dandeenya akka inni barbaadutti. Abbaan kiyya barnoota ammayyaatti namanuu barnoota ammayyaa jaban isaanii keessa yoo kafran malee waan hin qaraaneef barnoota islaamaatti waa'ee amantii barachuutti amana. Waa'ee amantii kana kan baratu ammoo isaa booyuun beeka ijoolleen diitummaa naa baratee maanaa barattee akka namni ta'u hin taane jee isaa hedduu booyuun beekan. Ani abbaa kiyya kana gammachiisuun qaba. Ijoollummaa kiyya keessa sammuu kiyya keessa akkana uumame obboleeyyan kiyya kana duraarraa abbaan kiyya hin milkoofne abbaa kiyya kan akka inni fedhu san ta'ee gammachiisuuf hin qaba. Waan inni fedhu san guutuuf hin qaba. Ijoollummaan qalbii kiyya keessatti na uumamte. Obboleessan irra guddaa tokko jira. Obboleettiin irra guddoo tokko takkaa jira ammas ta'u obboleessa keessa irra illee guddoo jechuudha. Abbaan kiyya osuma akkanatti hin jaalatu mucaan tun haatee daansii dhayxe. Yeroo daansii dhayxu obboleessa kiyya kanarra guddaa kana halkan lafaa kaaftee kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kanarra guddaa kana innis yeroo san ijoolluma kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kana suuta baaftee osoo abbaan kiyya hin dhagahin bakka daansii san wajjin dhayxee isa boodaa takka keessee daansii isii taphattee fixattee gara manaa dhufte. Wayita gara manaa dhuftu osoo isin dhufin dura abbaan kiyya lafa ol ka'ee bakka silaara fanirraa ka'ee dhufee bakka isin ciiftuu dhabe. Deebiin obboleessa kiyyaas dhabe. Waan ijoollummaa xiyyaatti sammuu keessan uumame keessaa jechuudha akkaan. Dizee dhabu ni boo'ee abbaan kiyya kun. Hirriba ijoollummaa ni beektaa boo'insa inni mataa kiyya kana gubbaa taa'ee boo'uu irraa hirribaa hin ka'e. Namni keessa ijoollummaa kana hirribaa illee wanni laaftuu naman kaastu isaa baala isaa boo'u jiru natti. Boo'ee ka'eetiin suuta tol je'ee laala. Isaa barree aaree waan jiruuf nanis na dhawa jee sodaadheen taa'eetu mataa. Inni haasawa ijoolleen xiyyaa alima akkanaa taatuun fadha. Har'aan tan akkanatti mucaa kiyya silaa kaniin qabullee na jalaa baaftee mucaan tun jee boo'ee usuutiti. Boodarra
mucoon sun mucaas fiddee dhuftee qaawaan ollaaltee abbaa kiyya isaa booyu garraan dhusteetuma qaawaan eegu seente. Wadarra mucaas fiddee jirtu waan ta'eef mucaa fuutee qaawaan keessee haatee baddee kutte jechuudha. Waggaa abbaan kiyya dheerattichi deebi'ee mucaa fuuteet ol darbitee haatee baddee kutte jechuudha. Naan dhiisette. Abbaan kiyya mucaa kana qabateet xiqqaadha. Mucaanis nama guddaa miti. Morma kana jala qabatee takka kana asii qabatee takka ni ciniina akka godhun bifa. Takka ammaas qabatee rabbi kadhata. Ansa ilmaan kiyya kurra haa diinaa barataniifi malee akkana narraa ta'anii fi yaa rabbi fayyadee booyaa takka mucaa kana ni tumaa takka ni ciniinaa takkatti booyaa akka godhu dhabee rakkata. Qalbii kiyya tana keessatti guyyaa kanarraa eegaleen abbaa kiyya kana gammachiisuun qabachuun qalbii kiyya keessa namumte. Abbaa kiyya kana inni nuti barannee aalima ta'uu fadhaa. Nuti barannee akka nuti diin kanaan jabaannu fadhaa. Waan inni barachuun irraa fudhatan barachuun qaban qalbii kiyya keessa nama uumamte. Qayeetiin Quraana jabaadhee Quraana fayyaniin fixee waan Quraana fixu deemuun qaba jee murteessee ni yaadadha yeroon dura deemu manarraa maallaqa qarshii 30 isaan jalaa badeetiin deemu fe'ee boodarra maali irraa bade isaan nuti fadhanii jeetiin itti hime mucaa tokko wajjin kaanee qarshii 30 isaanirraa fudhadhee isaanis na qaceelchanii anee manarraa baane. Anaa murate nagarraan jechuudha isaanitti illee immoo fe'ime an deemeetuma abbaa kiyya kana gammachiisuun qabaadha malee waan biraatiif miti. Magaalaa Machaaraa kana dhufnee atoobisa yaabbannee deemna. Mucaa guddaadha. Anjoon eegsee san iyyaa daddummaa umrii xiyyaanii yeroo san eegaan amata 6 amata 5 kana qaree booda sagalee na jijjiiramtu gardaruu eegala jechuudha. Amata meeqa akka ta'e hin beeku. Gisee sagalee nama jijjiiramtu amata meeqatti. Eegaan buluu hariyaada tajriida tafsiira qaree booda. Amma guyyaa dura manaa baanu kana guyyaan hundarra hamaadha. Mucaa xiqqoo sanarra guddaa tokko jira. Abdii Abibaa Harjaaniin gandarraa wajji baane. Nam takka wajjin jirru anis biyyan beeku anis biyyan beeku takka biddeen uummaatiyyaa malee nyaaddeen beeku. Biddeenni mana namaa ni mi'aawattu hin beeku nama quubsattu hin beeku. Wayita Machaaraa kanarraa kaanee jilboon akkanaas garagallee kara fotoraa kana geenye eessa deemnanii beektaa balballeetti Sheekh Mahmud Jaanii Aalima guddaa bakka sanitti darasaa 3,000 ol barsiisaa. Bakka san dhaqnee barachuu qabna inneen naaf inni wajjin deemne. Mucaan kun osoo hojii deemnu inni narra guddaadha. Itti gaafatamummaan Abdurrahmaan illee narra jirti beekana fakkaata. Mucaan kun maallee naa godhuu hin danda'utti beeka. Takkaa innis manaa ba'een beeku. Wayita ani immoo xirishaa isarratti hin hirkadhee na fakkaata. Wayita galamsa kanaan ani karaa balballeetti kan achi garagallu karaa kotoraa kana geenyu konkolaataan nu ga'u. Mucaan kun osoo hojii teenyuutti way jechuun isaa toon garaa kana bakka 50 na godhan dirree fadheessaa. Hai. Seeta biyyaa yaa hojirraa jechuun adda gamtee tirrifadhee akka tasaa deemnee balballeetii tana geenye akkuma yeroo san garaan isaa mucaan sun akkas teessuun naaf inni wajjin bubbullee karee aan hin beeknu darasummaa qaariyaa baafachuu hin beeknu akkatti darasaan jiraattu hin beeknu darasaan nuti biyyatti nyaata kannaniif hin beeknaa achi namni nyaata namaa kan hin jiru biyya tana darasaa 3,000 olii jira waan ta'eef jecha darasaan bifa waan bareessitee jirti. Ani qarshii 30 fudhadheen deemee waan isa jaabu biddeenni sumuuniidha yeroo sanii. Biddeena sumuunii hin bitanneetuma galgalaas biddeena sumuunii kana bishaanii wajjin nyaanna osuma akkana jiraannu inni ka'ee ani fad biyya akkana jiraachuu jeena bira deema. Jiruuti keessatti yeroon hamtuun na mudattee inni na biraa deemuu sanii jechuudha. Ana ammoo waan isa jaabu kan waan ijoollee murannoon kiyya waan abbaan kiyya irraa gammadu dalagu malee hin galu jechuun muradhee. Guyyaa tokko guyyaa inni na biraa deeme mucaan kun wanni itti na biraa deeme naaf inni deemneeti ganda tokko deeme. Akka darasaa kanatti deemnee qaariyaas barbaaddannee godhuu qabnee magaalaa seeraa balballeetii tanarraa baanee biyya biraatti akka deemne fagoo fagaannee akka darasaatti jechuudha. Ganda kana gisee deemne darasaa gaafanne kam ta'an jennaan akkanachi deema sadaqaa kadhadhaa nuun jaan. Akkam jaanii kadhatan akka jaanii kadhatanis nu qaraasanii deema kadhadhaa nuun jaan. Akkuma kanatti ganda tokkotti deemnee mana tokko deemnee manuma sareen jirtu deemnee akkuma dura deemnee. Nuu khaliixaa fannifatee deemu darasaa gaanii beektaa darasaa ijoollee
sareen kun nuu dura fiigu garraan daran nuu galaa fuudhi deeme. Mucaan sababa sanarratti aaree ka'een biraa deeme. Guyyaan irraanfanne keessaa tokko guyyaa sareen nu ari'oo kunis guyyaa hedduu nu biratti hin irraanfatamne yeroo tiyya keessatti. Mucaan bakka kana agarraan ani itti kana adda qabadhu jeefirraa ka'een biraa galee anamma qophaan hafee ati bu'aa bahii dila takka booda waan sajaa balballeetii kanatti waan hin dagannerraa waan sammuutii sana keessaan hin dagannerraa. Mucaan kun ka'ee wayita zuurii na biraa kotee an asrii masgiida keessa masgiida nuti naafi mucaan sun keessa buluu turre keessa nam takkan bulu. Amata 34 citaattuma haaman wal gubbaan itti haaman tafkiin mana sanii naman ceebsitu masgiida sanii. Ogaa citaan kun gubbaarraa goggogee caccabe kanuma biraa gubbaan itti haaman dhukkeen isaa waan biraati masgiida kana. Kana keessa bullaa amma kophaa kiyya kamitti masgiida kana keessa bullaan na yaachiseetiin mucaa darasaa tokko yaa waan buddeen asliin qaba. Si wajjin deema kophaa as keessa buluu sodaadha. Wajji adeemna jee kadhadha. Nama kana keessa namni tokko hagaraa jabaatu jira. Mucaa san fuudheen naan deemee fagoo takka hojjiree gisee deenu manni inni qaariyaa galu kophaadha gandarraa kopha. Kalaas an ganda kanan galan an jee eega sa'a meeqa deemne booti. Eeran tun yeroo bineensi hundi foon namaa nyaachuu baratee rakkoon adda addaa uumamtee jirtudha. Ka'eetii wajji deemee giseen achi dhaqu na dhiisee na biraa deemee jechuudha. Kophaan dirree keessatti hafe if duuba deebuufis hin taane fuuldura deebuufis naan taatu yeroo san yeroo bineensilleen zamana mootummaan jijjiiramaa keessatti nama nyaachuu baree hedduu oduun adda addaa nama nyaata jedhanii deemtu waan ta'eef hedduu sodaadha ijoolleedhaas boodarra akkumaan ta'e tahee deemee ganda san dhaqe duuba deebuurra jennaan ganda inni fuulleen agarsiisee jira ganda san dhaqe jee ganda san kan inni kunuu kana naan jee akkamittiin ganda namaa dhaqa jechaatuma sodaachaa kophaa fayyaa dhaqe wayitaan dhaqu darasatti hin dhufe osoo akkanatti deemuu darasaa takka jimaa keessaan yookaan gunneen tokko keessaan kana olarge darasuuta naa sodaadha akkasuma akka sana godhu akkamillee. Mucaan tokko anaa usee kana buna jalatti daahatee jiru na arkee Aboo Abdurrahmaan mucaa darasaa koonnaan jee sana yaama jeetiin gammadee fiigaatti dhaqe. Wayitaan fiigaatti dhaqu waan hin darasummaa keessa mudaddarra mucaan kun na yaamuun isaatuun akka waan wanni addunyaa kanarraa hin na gammachiisu waan deem naan jehuun see dura. Ka'eetiin itti dhaqe giseen itti dhaqu darasaa nama 8tu gala. Keessi zaawiyyaa isaan galaniitu nama 2 malee hin fuudhu. Hundi barandaa tana jala naanna'anii galan. Darasaa 8 tana keessa abba 2 qaariyaa qaba. Qaariyaa jechuun bakka irraa waa nyaata. Darasaan 6 qaariyaan qabdu. Wayita ishaa'ii salaannu wayitiin an dhaqee makriiba booda wayita ishaa'ii salaannu Qaymee Abdurrahmaan sadaqa kadhannaa hinaan jaa. Akka xiyyaas jaan tokko barate kana yaame sun akkaanan sodaadhee holladhee isna arke finna qabe abshir yaadinnaan jee addunyaa xanarra wanni akkas na gammachiisan jiru mucaa sana ammallee galatoonfatuun fadhaa. Darasummaa keessatti kaawwaa baratuuf shoorri inni taphate guddaadha jeetii yaada. Akkamma dhaggeeffannee ilaalloo kanaa miti sammuu jee keessatti bakka guddaa qaba. Koonnaan jee eessa deemna? Sadaqaa kadhannaa nuun deemna. Edaa darasaan tun hundi sii qaariyaan qabdu nama 2 qofaa qaba bakka irraa waa nyaatan. Kaanee hojii deemne gandi kun safara jedhanii akka safaraatti akkana tarree jira naannoonni sun akkasii jira ammallee akkasuma naannoonni suni naannoonni balballeetti yoo kuni manni isaanii tarree ijaarama akkanatti. Darasaan namni 6 hojii deemne kun tarree ati tanarra deem jedhaniiti wal kaayan. Ati mucaa naan jaan atis ganda kan asiin tarree kana achi bahii waa kadhadhu naan jaan. Waan hin daganne keessa. Ani akkamiin jaa'aa jedhee gaafadhee kaan itti kadhadhus naa himanii wayitaan ka'ee biraa deemee akka isaan naan jaan saniin jaaja'u manumaan duratti dhufe wanni hundarra naa jaa'imammaas manumaan duratti dhufe mana saree qabu arras. Sareen akkumaan dhaqeen natti iyyite qeetiin saree tana dura fiigee qaxxituma mana deebi'an karaa isaan naan jaan kanan deemu
ويتام من ديبو دراسات نندي وان ياتا غورتني وان دفدتني خان انسولتي خان سوان كفيستالاتي غورتني دفن إذا رفعنا أني أركتن جيتو يعني ودي لا أركتني دفن نياتا دي لا خلوني كوني دفن ما لني ليتا نياني ساني نياتا توبي نياتا تي نياتا اسبريس أنسول ما خنا خيستي بخولي أنسول ما خنا خيستي خطا دابو أنسول ما خنا خيستي خطا بالدينا أنسول ما خنا خيستي بكو تكتي تشورا غارين شومو بكو ولا مغنا غاني شومو في ديني تشانيس ولا مخيسا أنسول ما خنا خيستي شورو مركا خطا مركاتيس أما سانو دفدني بقى تكتي وانا فيستالا تكررنا غاني نياتو تيلا خنا تهدو أتيو خافت دفدين أنجاني أنا كرسا جزء مقالة دفو أصلا جل جزء ده بدينا سواني بتدريتين به بدينا نم بتدرسان سرين التسباس أجايب بنتي أكمل بدينا بوتو سيغان نتي هاي أدينا سيتيس جزء لا لما مقالة رافد دبوتو نيسا في الدجاني أجايب بنتي ساري تانو مقالة في دبوتو سيغان نتي تنجاني أجايب التيرين في التيجي تجري فديت مان هنار كنيس يجوري ندبي وجناد ديش درسوا ما خيستي بفخنان إيجان دبر سبودا أشيبودان أكو ما درسان تان تحتها أني أبداً هنقلو أبداً درسوا ما تي ديسينقلو جيرا كم فيت نمدو ديسينقلو جي وانسا جابيرو سنقيت تحركينا ما تتاهو جرا نعتقد بديرة كتشو جرا واحد دو جرا بكان انديمي كاري أقالا بالبليتي تنامتا في مكانان توري بلوغ رياضة تجريد تفسير ركو تنغايسة تخانين برده مقالا بالبليتي تنا نانو يسي هندر بكر روانيا تندمني ايسا قال خطورة خنا في بكسان جدون يو تكاتي كيلومتر غرد يدمين تو كيلومتر غرد يدمين في صدومي كيلومتر غرد يدمين في صدومي تو خنا غنمو أسوم ميلان دم وانا تكا ختاو باچ خلين ندن دنيا ختاو بجزء غري جولة غندا تاني ننكر أشوف نافورين عندهم أنا انتكارا غنمو كيلومتر ديدم رانغ صدومي تو خنا أسون دينه بردو تيم دلو خريادة تجريد تفسير أشوفتك علي إتي كتابة غرج على خنا الرافر بيجيسي خنا توري والله غافين سينا تنوان دلا كرابرتني في نمني توكو مال خيسا كدبرون دي خيسن بجي فتني جرتني أما خنا هنگا أسو تكين مان مقالا سنخيس سامبهينتي كتابة هنگا تجريدا هتتي برتي إيغا تنبودا سينان أستاذ عبد الرحمن خنا ربل لودا خنا راس هيد دودا داوتون نخينيا سمانو أمالي namni xiqqaatu daawwachi jira nama kumaa fi 500 isin bira maybe guddaa ta'uu danda'a garuu ustaazaan hin maloon akka kiyyatti ammallee sheer godhaa nama irratti afeeraa warroonni taaptaap godhu jirtanis galatoomaa ammallee namoota irratti afeeraa seenaa akkaan bareedduu waan dila akka irraa barattan abdii qabna wallahi imimmaantu ija namare namoonni hedduun immoo hojii boo'insaa jalatti erkuu jirtan arkutti jirra tole achi booda yoo imalli hanqee ammallee hin dhaabbatu gaa'ii ammallee imalli hanqee itti hufee karaa dirree dawaa deemte moo dirree dawaa osoo hin deemin dura ammas balballeetti booda magaalaa biraa kadhayxee jira imala dirree dawaa eefa deeqee boodoo jalqaba eessa qubattee mee imala dirree dawaa hanga deemtee osoo yuunivarsiitii hin deemin duratti maal keessaa akka turte kanas bal'inaan nuuf ibsi inshaallah. waa hundarra Oke, malee karaan dheeraadha itti fufaa mi'eeffachaatis deemta. Garuu waan osoon biran kunne dubbachuu barbaadu tokko baatii takkaa fi waa darasummaa manaa bahee osoo biddeen uummaatti yaa malee takkaa nyaadheen beenu. Baatii takkaa fi waa manaa bahee baatii takkaa fi waa ture akka waaniin amaddii damsoddom osoo uummaatti yan arkin osoo uummaatiitti yan arkin jiraadhee naaf fakkaata. Amma gaa baradheesi akkaataa wanni kana wajjis wal bare akkaataa isaa tahee barnoonni dhaabbate. Kana baatii fi waa ture. Baatii lama akkanaan ta'an fakkaata.
أنا كان تري برنوني دابت برنوني كذا دابتو قالوا كم منا خينتي أمانتي يفعلنا يا دني قبتي أنا ملأ سلا جرات شندن دي سومانتي يا يورا أبد نركتي أمانتي قلبي نسيدا بويات مجرات شند أبدو هدو أماتي قلبي خيسا نجرا وني قراتي خيسا تنسى بدو نقول خيسا أكان قراتي راسو سوني نقول خيسا خياتين قالوا كبابا كامانين قلجيتين لما سلا ورا خينيا سياداني أكوانين أمكو أنتاي وخاو زمانة إيه يرى تكترين فكاتين خير قالي جندت وكان جندا خينيا هنو قبارا على لا تكنا جندا خينيا قترك ورا صلاة عصري بودا تاسا خدا تكاكنا تكبياتي يون أمان تنا خير قالي جندت وانا ندى جندا خيسا يون أما خير جندا خينيا قالي وما أنت يعني ركتيه شو ندى سامبونا إيروسون bishinganis murame boqqollonis muramte bunnilleen guurame toora kana saa bunni guuraan jiru kana yooma achi gat maangoo jalaa yookaan ooyiruu keessaa anaatti gabbaa'uun argite wayi miqaa kiyyatte osoo fiigduuti qaraan faana dura diree rakkattee akka malee taati narra lafa dho'ittuudhaaf osoo ceetuufaa qaraan dira yookaan mukni dira.